haadha akkasii fa'i jira jechuudha. Yoo tura waan baay'ee argu haadha intala ishee bultii keessaa baasuuf bara meeqa qabsooftee Oromoon ikkoo jechuudha. Intalli isaa jalqaba jaalattee itti heerumtennaan yoo namni sun gaarii ta'uu baate yeroo fi naaraa itti dhaga'ama. Garuu waggaa 2-3 iyyuu kan jabaate ga'a jechuudha. Inni ifama bakka. Erga isheen jaalattee itti heerumte isheen achitti gammaddee jiraachaa jirte tanaan hin ifama. Kan ishee kana garuu adda. Kan Oromoorraas kanuma nama ta'ee deemurraa adda kanaadha kanaa jechuudha. Waggoota meeqaaf ijoollee kana adda baasuuf jechoota isheen abbaa manaan jechaa turte hedduun keessan dhaga'uu dandeessu jechuudha. Inni dhiira miti, dhiirummaa yoo ofittiin qabu waan baay'ee takka jechaa turte jechuudha. Ituun talli ishee gurbaa kana jala jirtu jechuudha. Hedduun keessan miidiyaa kanarratti hin beektu ijoolleen kun jechuudha. Dhugaa rabbi namni isaan laale bultii hawwa jechuudha. Yoomin jaarsa kiyyaa wal argaa yoomin jireenya bultii keetti akkas gammadee jiraadha. Haga namni jedhu takka nama geessisu jechuudha. Bataami kanatti bakka waan fiqirii waan jaalalaa qofa agarsiisan jechuudha. Ani gaafa Haceen du'een baradhe ijoollee kana gaafa sana afaan Oromootiin dhiyeessisu turanii yuutuubii isaanii irratti. Gaafa isaan afaan Oromoon dhiyeessisanii Amaariffa malee immoo dubbatan akkamitti afaan Oromoon dhiyeessisu sirbuu isaanoo Amaaraa jedheetiin ijoollee kana baay'ee caqasaa ture jechuudha. Innaa booddee keessa haadha ishee ituma isheen ijoollee kana yeroo isheen laayivii seentee ijoollee kana arrabsitu intala kana jalaa baasuuf amma miti jechuudha qabsaa'utti kamuun ishee. Isaan wal arguun isaanii naannoo waggaa 7-8tti ilmaan 2 godhatanii jiru jechuudha. Ijoollee in arrabsiti jechuudha. Abbaa manaa ishee kana arrabsiti. Sababi guddoon isheen itti adda ba'uu isaanii barbaadduuf ni jira jechuudha. Har'a garuu ishee wajjin kun akkuma argitan viidiyoo wajjin waraabaa ijoollee ishees jalaa fudhattee jechuudha. Intalas ijoollee wajjin ijoolleen silaatti xiqqoo waan taateef haadha jalaa naftu miti. Bara meeqa haadha ishee dhiisteetu bultii ishee fi ijoollee ishee faana turte jechuudha. Arras dogoggortee jirti. Dhuguma isiniin jedha. Haadhi takka waan intalli ishee keessatti gammachuu argattu. Bultii jechuun ikkoo eebba jechuudha. Kennaa rabbi namaaf kennudha jechuudha. Isa carraa qabutu heerumaa, isa carraa qabutu ilmoos namaa jina argataa jechuudha. Kunuu carraa qabaachuudha. Bultii ishee sana keessatti gammaddee ilmaan ishee guddifataa abbaa manaa ishee jaallatu osoo qabdu har'a galuu sababa haadhaaf jecha bultii ishee sana keessaa ba'uun adda ba'uun isaanii intalatti madda dogoggora guddaa qaba. Waan itti heeruman yeroo ammaa kana haadhi namaa filachuu hin dandeessu. Amaara yoo ta'e maal rakkoo qaba? Wal jaallatan jaalala waliif qabaannan waan barbaade yoo ta'e kun rakkoo maal qaba akka kiyyatti jechuudha. Mee isinitti maal isiniif fakkaata? Waan abbaa manaan keessiif godhu haadhi keessii gochuu hin dandeessu. Wallahi haqiiquma kun. Afaan Amaariffaan nama hedduu irraa dubbachaa jira jechuudha. Indabbaraa haadhi bultii intala isheetii diiguuni jedhanii dubbachuu jiru. Darbee immoo jechuudha ijoolleen kun akka malee wal jaallatu, akka malee viidiyoo isaa wajjin waraaban yeroo isaa wajjin haasaa wallahi bakka jaalala hedduu takka maddisiisu jechuudha. Wanni isaan nuti waan fiqiriiti jechuudha yeroo baay'ee. Gammadanii bultii isaanii keessa jiru turan. Haadhi kun garuu yeroo baay'ee itti diddeebuutiin amma miti isheen intalli ishee heerumurraa kaastee guyyaa takka nagaa isaanii haasoftee hin beektu jechuudha. Gigi jechuun namni wallaaltan hin jirtan nama jechan ilaallanne nama of taatee jiraatudha. Eenyumaaniyyuu waan aan jedhaa naqeeqaa uummata akka bakka laatu jechuudha. Isheen intalaan mana geessu qabaachaa intalli ishee heerumtee ilmaan qabaachaa akka haalli ishee baay'ee takka nama ajaa'iba akka haadhaan godhattu jechuudha. Baay'ee akka haadhaa miti kan isheen godhattu haalli uffannaa ishee naamin kun nama ijoollee qabu yoo hin fakkaatu jechuudha. Kana bira dabartee immoo wanni isheen laayivii irra teessee ittiin isa arrabsitu baay'ee nama qaanfachiisa jechuudha. Har'a garuu intalli ishee jalaa gurbaa jalaa baateetu ilmaan ijini mana haadha galtee jirti jechuudha. Gurbaan azaniirra jira. Isheen gammachuurra jirti jechuudha. Baay'ee dogoggortee jirti. Wallahi billahi Oromoon gaafa namni takka abbaa manaasaa jaallatee namni sun achitti miidhamaan jiru taanaan deebisanii nama wajjin jaallatanii jechuudha. Jalaa nama baasuun heerumanii galuun salphaa miti dhuguman siniin jedha. Amma intalli jalaa galtus ijoolleen ishee Amaara. Dhiiga ijoollee isheetti jijjiiruu hin dandeessi ammas jechi. Isheen sun immoo dhala haadha ishee gigi dhabuu ishee wayya. Haadha ishee dhalte dhabuu isheef wayya. Ilmaan ishee ijoollee Amaararraa godhatte kana dhabuurra jechuudha intalli kun. So kanaafi baay'ee dogoggorte maaliif akka isheen akkas Amaara jibbitu ani hin beeku jechuudha. Namni takka waan isaa ta'e itti heerume
jiraachi mirga qaba. Yeroo ammaa kana waan haadhaaf abbaan namaa filatanitti eenyuyyuu heerumaan jiru jechuudha. Ofuma bultii keessaa baastee kottu akka koo qullaa dannasii wajjin sirbinaafataa jenna jechuu yoo taate malee wallee wanti takka wanni isheen buustu uma jiran natti hin fakkaatu jechuudha. Ajandaa jabaa ta'ee jira. Namoonni isaan jaallatan isaan hordofan baay'ee miira gaddaa miira dhiphinaa itti dhaga'amee jira jechuudha. Baay'ee fakkeenya namaa ta'u turani garuu har'a yeroo isaan adda ba'anii maali sababaadha ofitti bultii ofii diigani. Haadhi koo waan ati jaallate si wajjin jaallachuu qabdi. Abbaan manaan keessi miidhu taanaan gammaddee jiraachaa jirta taanaan haqa abbaa manummaa beeka taanaan haadhi yoo jallattee daangaatii baate mee maaltu godhama qoy hanga isheen midhinitti sababa haadha ofiif jedhanii bultii keessatti gammadaaran keessaa ba'uun gaarii miti. Ammas ta'u bultii keessaa baastee manatti galfattee maa yoo amaaraa ta'e qoy waanuma namni birii waan fidhetti heerumaadha. Yeroo ammaa kana dhimmi isaa waliin jiraachaa jiran dhimma jaalalaati. Ijoollee ishee amaarummaa irraa jijjiirtu kaa erga intalli amaaraatti heerumtee akkasitti of nyaatte bultii ishee diiddee manatti galfatte mee dhiiga ijoollee sanaa immoo amaarummaa keessaa baastu kaa ijoollee isheen fudhattee galte amaara kan isheen jibbitu amaara jechuudha. Maa amaaratti heerumteedha amma rakkoon ishee si gala kuni kuu waamata akka furmaatan qabu bar ituun jaallatini warruma dhiiga amaarummaa qabanii wajjin nyaattee dhuddee mana takka keessa galuu isheedha kunama. Kanarra immoo adda baastee isheen amaaraa takka jibbite miti. Amara lama jinnatte mana galteef jechuudha isheen immoo sinii galee inna waan jaallatanii jin haadhi nama jaallachuu qabdi. Haadha akkasii rabbi najaa isin baasu wallahi haadha bultii namaa diddu haadha keessanitti hin balleessin malee sababa haadha keessanitti nama isin jaallatu dhiistanii hin deemina. Wallahi waan abbaa manaa kee wajjin jireenya abbaa manaa kee wajjin jiraattu takka haadhi keessi wajjin jiraachuu hin dandeessu. Jaalalti haadhaa bakkatti isheen miidhin malee waan ati jaallattu waan ati heerumtu isheen si filachuu hin dandeessu jechuudha. Namni kamuu ni beeka kanaa jechuudha. Jaarraa meeqaffaa keessa jira. Inni maatiin ilaalanii nama heerumsiisan ilaalanii nama kennan durafe isheenuu amma osoo waan intalli ishee kun siin ta'u jettee waan sana niistu hin jaallatti taanaan garuu intala ofii akkasitti bultii keessaa baasanii sanuu gammaddee mirqaantee duuteetti jechuudha. Wallahi cubbuudha wanni akkasii. Mee amaaraa isaa jibbitii amaaraa wajjin mana galtiin jea bare. Ijoolleen ishee amaaraa akkamitti abbaa jibbitiin jea bare anam. Qixitti qaban hin jiru wallahi dogoggora guddoo hojjette haadhi kuni. Giigii jechuun yaa dhalattuu Wallaggaadha. Oromoodha garuu afaan Oromoo hin beektu. Intalli ishees Oromiffaa tokko hin dhageessu hin dubbattu garuu haadhi intalli Oromoo taate Allaafa lamaan hin beeku gamaanii fi abbaan ishee maal akka ta'e hin beeku waan ta'eef garuu giigiin warra Wallaggaati jedhanii so kanumaaf akkatti warra amaaraa jibbite natti fakkaata. Dhimma siyaasaatiin walitti dhufanii yoo wal jibban malee wallahi waan dubbanii yaadame wanni wal jibbaniif takka illee hin jirtu kun yaada dadhabaadha. Kottu na wajjin mana galiin sirbinaa fataa jennaa jechuu yoo taate malee kun jireenya gaarii hawwuuf natti hin fakkaatu. Dhugaa rabbi ilmaan ishee abbaa jalaa baastee hidhattee abbaa ormaa jinganaa ilmaan guddisuu piroosesii meeqa qabaa jechuudha. Bultiin kiristaanas taatu muslima bultii nagahaa ati baqa seera rabbi beekuun alaala godhattee jiraataa jirtuu fi ka'eerumanii manatti galanii gana amma sira deebi'anii heerumu jedhanii sagaagalummaa hojjetan tokko miti wallahi cubbuu ofirratti dabalaa deemuudha. Si galee bultii keessaa baatee ganaa yoo heerumu dhiiste sagaagalummaa hojjechuu jira. Haraam na akkasii haadha akkasii rabbi najaa isin baasu odeessineerra laayikii godhaa naazansiisaara wallahi kana.